بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا هردفتوتا درسي كان سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم. توني درسي تنيا كتا كل تكفاتي درسين تنيا أكما يادنو قصة نبي كينيا صلى الله عليه وسلم هندرة وجلالات دفني جرة إساس درسين كينيا دبره عسرة رسوله بل رسوله عسرة هاشمية لا جدم الأنبياء كما بلبلة هاشم جتشو الأنبياء كمان نسبة إلى جدهم هاشم بن عبد منافيتين قرأ ملين كاكيو إساني هاشم بن عبد منافيتي إسرى مقافمي هاشموتا جتشو الأنبياء كمان جتشو بلبلة ورا رسولا جتشو أكما يدا نسينا دبر خيستي هاشم كن يعني نبيه كان صلى الله عليه وسلم كان عبد الله كان عبد المطلب كان هاشم كوني نما ملي أمته قريشي كناف وان جبا حجته جچو لا لرقا دبرسنا خيستي سنس أمته حجاج جاتيف رفادا تاسيسه رفادا يچون كيسمم ما ججبا أمته وفير قصفير قريش الرا yeroon hajjin dhiyaatetti qabeenya adda addaa walitti guuruudhaan nyaata warroota hujjaajaatii qopheessuu dhuydoo warra hujjaajaatiif ummata beeyti rabbii hajjan jiha adda addaa irraa dhufanii beeyti rabbii hajjaniif qophii ajaa'ibaa isaaniif qopheessee nyaata adda addaa fi dhuydoo adda addaa isaanii qopheessee yaabbii adda addaa isaanii qopheessee akkasitti waan gurguddaa hojjetaa ture jechuu wajjilaalle. Akkasuma seenaa haashimii kana keessatti seenaa haashim kana keessatti kaakayyuu rasuula isa lamaffaadha. kaakayyuu rasuula isa lamaffaadha haashim. إذا خيستي سنجد جبدو إنك أبو خيسة ومن حديثي أنه خرج إلى الشام تاجرا. حاشم كن يرو أمري إساسا كيستي سنجد جبسا هجته وسوق ستي جروه يرو تكو كأيتين نقدي الأف قربي شامي تتديمي نمني بيه شامي في يمن اللين ديماني قلنا في بنا خيستي دلالتني akka ummanni makkaadhaa jiraatuuf karaa godheef isa jechuu halkaa dabre keessa yaadanne haashimii kana umra gaaf inni gara shaamiititti imaluudhaaf daldalaaf jecha gara shaamiititti imale hogguu madiinaa gahetti tazawwaja salamaa binti amr ahadu banii adiy ibnu najjaar. imala isaa osoo gara biyya shaamiititti nagdiidhaaf imalutti jiru biyya madiinaadhaa gahee achi qubatee iddoo sanitti salamaa binti amrii tan jedhamtu fuudhe. inni makkaarraa bahee gara biyya shaamii nigdiif deemutti jira. garuu deemsa isaa keessatti madiinaa qubate. madiinaa qubatuu isaa kana keessatti achitti ni fuudhe jechuudha. fuudhee salamaa binti amri ibnu adiyyi fuudhee banii najjaari irraa isii bira hagam takka ture. thumma kharaja ila shaami gara mallee shaamiititti deeme jechuudha. imala isaatti fuufechaadha. haadha manaa isaa salamaa tana fuudhee achitti ture. duraanillee inni makkaadhaa maatii qaba, ijoollee qaba. garuu imala isaa tana keessatti osoo gara biyya shaamii daldalaaf deemutti jiruuhu kadhatti biyya madiinaatitti achitti banii najjaarirraa fuudhee achittiin dhiisee deeme jechuudha. وهي عند أهلها والرئيسي برت إسي مدينة متديمة قد حملت إسين إسي الفانجرتو هاتمنا إسا سلاماتنا براديمة بعبد المطلب كنو كاكيو رسولا كان جيتشو كاكيو رسولا كان كالتي لا عبد الله ابن عبد المطلب إني كن بيا مدينة تتلاتي جيتشو عبد المطلب كن inni achumatti fuudhee salamaa binti amrii haadha abdulmuxalibii jechuudha. haati abdulmuxalibii salamaa binti amrii banii najjaarii jechuudha. ummata madiinaa irraa achitti fuudheetiin isii ulfaan jirtu abdulmuxalibii kana haashimiin kun imale gara biyya nigdii ufiitiif gara biyya shaamiititti imale. famaata haashimun bigazza magaalaa gazzaa jedhamtu ardii filisxeen keessatti osoo imala ofii kanarraa hin deemin achitti du'e. haashimiin kun namni seenaa jajjaba ummata qureeshiitiif hojjete hogganaa ummata qureeshii ture. haashimiin kun ummata qureeshii hogganaa karoora adda addaa fi akkasuma haala jireenyaa hedduu isaanii mijeessaa ture ummata qureeshiitii fi ummata makkaa kanaaf jechuudha. haashimiin kun garuu waan rabbi gaddaree waan ta'eef biyya shaamiititti imaluu kana keessatti biyya madiinaa hogguu qubate keessatti achitti fuudhee
هاتي منا إساتون سلامانتون إسي عبد المطلب الفانجرتو ور إسي برتب بي مدينة تتقاتي ديمي هندي باي نقدي راجتشو لانقرب بي فلسطيني ديمي قرو أتشي هندي بنجتشو بي شامي ديمو الآن أرض غزة جرمتو خيست بي فلسطين كيست تشوتي دو أجتشو وولدت امرأته سلامة عبد المطلب هاتي منا إساتا إني مدينة فودتون سلامانتوني عبد المطلب إني ديسي ورون كن هجرة يعني ميلاد نبي عيسى دلوت نبي عيسى وقاري بافوري في سقلتمي تربة فادتشو دلوت نبي عيسى إرّا وقع دبّا فري في سقلتمي تربة فاكي ستي وسمته شيبة عبد المطلب كان هقود ستي شيبة مقافتي في لشيبة كانت في رأسي إسا تقاف الألتو متى إسا كان أرّي تكاوي كبا أرّي سنيف جتشا شيبة جتي مقاستي في جتشورا هاتي تنجتشورا وجعلت تربيه في بيت أبيها من أبا إسي كي ستي قدسا ترتجتشور عبد المطلب كان بي مدينة تتجودا ولم يشعر به أحد من أسرته بمكة ماتين بني هاشمي ومن قريشي كن ومن قريشي ور هاشمي يكون أبا ور أبا إسا كن عبد المطلب كان قبا قبل ألتوسا إراهيم بيكن هاشم نقدي داف قربية شامي تتي ملي بيكن ملي إني كرا كانت تفود المارقتو كان إراهيم بيكن وكان لهاشم 4 بنين أتشدرت هاشم كن بيا مكة كيسا بيا في كيسا إجولي أفرقبا إجولي ديراجة چورا إني توكو أسد توكو أبو صيف توكو نضلة توكو يعني عرفان كان جچورا أسد وأبو صيف ونضلة وعبد المطلب جنا عبد المطلب ولدتي أفرجة جولين إيرا duraan sadii qaba jechuudha inni duraan ijoollee sadii qaba tan dhiiraa jechuudha Abdul Muttalib walitti afure durba ammoo 5 qabaa ture duratti inni durba 5 qabaa ture isaanan sunniin shifaa khaalidiyya daciifa luqiyya janna maqaa shanan kunniin durba haashimiiti jechuudha ijoollee akkana osoo qabu inni biyya shaam deemeetiin achittiin ligdiidhaaf deemee achittiin hin du'e garuu Abdul Muttalib kana namni irraa beeku hin jiru jechuudha namni irraa beeku hin jiru akka inni achi dhalate warri isaa maatiin isaa kan irraa beeku hin jiru Abdul Muttalib kana akkuma asiin duratti dubbataa turretti ummata Qurayshii namni masakaa ture isaan hogganaa ture Haashimii kana erga Haashim deemee biyya keessa nigdiidhaaf gara biyya Shaamii deemee fagaatee isa dhabanii aangoon tuni ummata hoggansi ummataa kun obboleessa isaa gara obboleessa isaatti deebite Muttalib kan jedhamu maqaan isaa Muttalib ibn Abd Manaf obboleessa Haashimiiti jechuudha Muttalibiin kun obboleessa Haashimiiti Abdul Muttalib miti wanti isin xiyyeeffachuu qabdan Abdul Muttalib ilma Haashimii kanaati kan Madiinatti dhalateehu Haashimii kanatu obboleessa maqaan isaa Muttalib jedhamu qaba obboleessa maqaan isaa Muttalib jedhamu qaba Muttalib ibn Abd Manaf obboleessa Haashimii jechuudha eega Haashimiin kun akkatti imala isaa kana keessatti deemee fagaatee biyyarraa fagaatee isa dhabanii namni aangoo ummata hoggansa ummata Qurayshii itti aane obboleessuma isaa Muttalib Abd Manaf kana jechuudha وكان شريفا مطيعا ذا فضل في قومه إن يكون أبوليسي هاشمي يكون اللين مطلبين كون نما ملي كبجا قبودا نما هدو درجة قد قبو فيه نما من اللي لقيتي قد قبو في جتشادا نما لقيتي قد قبو جتشادا كانت قريش تسميه الفياض مكا إسا فياض يجو أمو قاستيف من قريشي وبليس ساكنا مالي داف لسخائه أرجم إساتي في ججا لما صار شيبة عبد المطلب وصيفا أو فوق ذلك ب7 سنين ابن 7 سنين أو 8 سنين سمع به المطلب هقو شيبان كن شيبان أكما عياد النتي عبد المطلب ججودا إلما هاشمي كنما اللي بي مدينة أتتي قالت ججودا كماتين إساكو بهن كبني أبان إسا أجت فودي برادمي بيشامتي هاشمي كندو عبد المطلب كان خيو رسول الله جچودا إني كون شيبا مقا إسا هاتي شيبا چو مقاستي جنة دبنكم كنو حسولتي دبن يادنو كانتي إني كون نقدته قدته بيا مدينة أتيتي ثم نسا براتي هدفي براتي قدته وقو إني وقا 4 في 8 كاس غاي مطلب نين أغاي مطلب إنيو
obboleessi haashimii jechuudha kan biyya qureeshii amma hogganutti jiru bakka abbaadhaa bu'ee bakka obboleessa fi bu'eetiin qureeshii ka hogganutti jiru ni dhagaye oduu tana dhagaye obboleessi isaa haashimiin kun madiinatti fuudhee achitti ilma argateera inni ammoo gara biyya shaamii imalee akkasittiin deemeera seenaa isaa dhagahan jechuudha ilma achii qaba madiinaadhaa ilma qaba jechuu dhagahe obboleessi isaa muxalibiin kun jechuu faraxila fi xalabi barbaacha gara madiinaadhaa deeme yaabbii fi yaabbatee muxalibiin kun ilma obboleessa kiyyaa kana barbaadee fiduu qaba sanyii keenya jechuudhaan ka'eetiin gara madiinaatitti imale jechuu hogganaan ummata qureeshii kan hogganutti jiru obboleessi haashimii muxalibiin kun jechuu falammaa ra'aahu faadat ayna barbaacha deemee hogguu madiinaa seenetti ni arge hogguu argetti kinoo abdulmuxalibiin kun abbaa ofii fakkaata haashimiin obboleessa isaa jechuu ijji isaa imimmaa yaastee wadammahu ufitti qabatee labbee ufiitti qabatee وأردفه على راحلته yaabbii ufii irratti fe'achuudhaaf yaalii deemsise hattaa taadhana lahu umma haadha isaa hayyama gaafate haadha abdulmuxalibii tana hayyama gaafate naaf hayyami ilma obboleessa kiyyaa kana naaf hayyami fuudhee gara gosaatittiin gala gara makkaatittiin gala ummata qureeshii hedduu haashimiin kun obboleessi kiyya kun nama mallee ummata qureeshii hogganaa ture ummata qureeshiitiif seenaa guddaa hojjetee jiru isaan ilma isaa kana arguu waan fedhaniif jecha ummanni hundi waa arguu fedhaniif naaf hayyami fuudhee deemaan gara makkaadhaa jechuudhaan haadha hayyama gaafate isiin ni didde famtanaat ni didde hayyamuu fi didde jechuudha haati abdulmuxalibii kana ilma kanarraa fuutee hin deemtuun abbaan osoo bira hin jiraatiin guddiseetiin akkatti نبرا فوته هندمتون إلمك يجته هاتي فقال إنما يمضي إلى ملك أبي وإلى حرم الله إن كديمون أن كديمون آني في جروف وانت أن ديماني جروف دائما كنا وشاكنا وانت فوته ديموني في موتم أبا إساسا هادالو أبان إسا موتم جبا في كبين ينكبا موتم جبدو كبا متى قريشي رتي موتي ويا قريشي تي متى قريشي هوغناتوري تنافو موتم سن هادالو bakka abbaa isaa namni bu'eetiin ummata sana hogganaa jiru ani mootummaa tana bakka isa abbaa isaa haa bu'uudhaaf isaa dabarsuu heda tanaafuu deemuunii heda wa ilaa haramillaa gara harama rabbiitittiin deemanaa hayyami je'een faadnat lahu hogguu kana isaa hayyamteef muxalibiin kun akka abdulmuxalibiin fuudhee deemu ilma obboleessa isaa kan akka fuudhee deemu hayyamteef faqadima bihi makka murdifahu alaa baciiri ergasii muxalibiin kun ilma obboleessa isaa abdulmuxalibii kana isaa waggaa 7 keessa hin dabrin farda fi yaabbii gaala fi irratti huddeelateetiin gara makkaatittiin gale jechuu فقال الناس هذا عبد المطلب كوني عبد المطلب جاني علمنا ما مرتت يا هدو تكا نيبو هنجتشو ده سينا أبا يا تتوان طيب أبا هاشمي كان وان سينا ججبك أبوف إنما هو فقال ويحكم مالتو سنيفته إنما هو ابن أخي هاشم ابنكم بر المبليسكياتي المبليسكية المهاشميتي جاء أمتت بيسيسي فأقام عنده حتى ترعرع مطلبين كن المبليسسا عبد المطلبين كان براتوري هنگا إني جباتي قدتي درقا قومت hanga inni dargaggoometti guddisaa ture jechuudha muxalibiin kun abbeeraan abdulmuxalibii muxalibiin kun abbeeraan abdulmuxalib guddisaa ture jechuudha abdulmuxalibii kana ثم إن المطلب هلك ضمان من أرض اليمن إرقسي أبيران عبد المطلب مطلبين كن إرقى عبد المطلب درقا قومي erga abdulmuxalib darga goomeenilleen ni du'e jechuu biyya yamanii deemeetiin nigdiidhaaf ree ummanni qureeshi kun baay'inaa wanti isaan beekamanii nigdiidhaan ardiin isaanii waa hin baastu waan qotatanii biyya shaamii fi biyya yamanii deemuudhaan akkanatti daldalatan ergasii abbeeraan isaa kun abbeeraan abdulmuxalibii
Muxalibiin kun erga inni dargaggoomee Abdul Muxalib dargaggoomee biyya Yamanii isaa deemee jiru achitti du'e jechuun illee fawallaa ba'dahu Abdul Muxalib موتما تنا نمني التآنيد على عبد المطلب كان جيتشو أكاكيو رسولا كان جيتشو عبد المطلب يكون أمة قريش يرتي موتي تهي بك أبيرا إسا مو أبا إسا را بك بوئه إن اللين أنقو درا أبا إسا قبسون تن أبيرا إسا هقناتو لسن عبد المطلب تجيت جيتشو فأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون لقومه وانسلا أبوني إسا أمة إساتي دلقا هند دلق جتشو عبد المطلب يكون وشرف في قومه شرفا لم يبلغ أحد من آبائه كبجا قدار قتي عبد المطلب يكون أمة إسا كيست أمة قريشي خنا كيست كانت كبجا كسي أبون إساه التنقهن وأبه قوم وأحبه قومه وعظم خطره فيهم أمني هدو جالت عبد المطلب كان جال لقدا جالت جال لهمنا هنجدم جال لقدا جالت هجن سمتها رترجتشو أكنان عبد المطلب هجن سمت قريشي داله أمة قريشي هدو هجنا تره هجنا ججبات هيفي أمني قريشي سس هدو جال لقدا جالت هنجتشو سنبوده هو مال تيجي شوران إن شاء الله هركان كنا نكمل في التجربة نقرأ درسين تنا أمن ديرته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يا رحمن سمة نجرا دنيا فاكرة إنفان كسارة جيران نسري يدون جنة نتاسي سكرا نبي صحابة الله يا رحمن سمة نجرا دنيا فاكرة إنفان كسارة جيران نسري يدون جنة نتاسي سكرا نبي صحابة بسم الله مكا ربي تنجمرا خالق أومك دچي سميمرا موتي موتواني دنيا فاكرة الحمد لله فروتن تيترا بما هدونو كنت بربرا إسلام نقوت جرى يسدرا واني كان جالو بمانو مجرا انما براميتي كنا كن سبرا نما هدو دبي كسار رجرا ربين قدو في أبا فدهرا يوتي فيدمني حرن وركجرا نمنين بيكو سلا نمار كسارا فيا كبين يكبدون جباد دوارا جيبين انجرتو تكاسي ترات تين جرام بيني فيدمناني نكجيت يا الله رحمتك